Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Ishii asumaan horii chaanaalii kootiif haala taatan subscribe, share, like gochuun dagatinaa san jedha. Hadha viidiyoo haaraa isin fayyada jedhee waan asaabeedha. Innis shamarreen yookaan dubartiin waan kanneen siif raawwatu yookaan haala akkana qabdu kan akkanatti si jaalatu gonkumaa akka jireenya kan kee keessatti sin darbinee qabaa jabeesse sin jechuu barbaada. Isa jaha wajjin ilaala. Yeroo baay'ee dhiironni waa baay'ee ilaalaniitiin shamarree isaaniif taatu jechuudha. Shamarree isaaniif taatu ofirraa ari'anii booddee himmootu iyyuu shamarree gonkumaa bultii isaaniitiin hin madaalle kan isaan hin madaalle fuudhanidha jechuudha. Kanaafuu iyyuu waan akkas sanarraallee akka of qusattanii fi wanti kun kan qophaa'edha jechuudha. Ishii inni tokkoffaan kan daftee siif hubattu. Jireenya keenya keessatti ni jira jechuudha. Haala keenya maraayyuu akkaataa keenya namni nuuf hubatuu fi nuun hubanne jechuudha. Kanaafuu yoo ati nama yaada kan keessiif darada'u silkiinis haa ta'u wantuma fedheen yoo ati hojjaasoftu akkanumatti yaada kan kee kan garaa keetii kan siif beektu atu yoo ni beekta jechuudha. Kan garaa keetii siif beektu argatte ati hoo kana caala maal barbaaddaree? Fakkeenyaaf bifa laaluu dandeetta. Bareedumsa ni baratama. Bareedumsi hin baratama jechuudha. Bifti ni dhumas jechuudha. Wanti hin dhumne hin jiru jechuudha. Akkasitti hin hafu. Harmisii kan dhaabbate taa'anis wantummaan ta'e kamuyyuu ni dhuma. Harmis ni jira. Qaamni si martu yoo minaalbata guyyaa tokko osoo akka tasaa jechuudha miidhaan irra gaheetiin jedhe bareedumsi sun akka jirutti baduu danda'a jechuudha. Yoo ati bareedumsa isii bicharra gooteetiin isii kan jaalatu kan taatu wanti kun baduu danda'a. Kanaafuyyuu jireenya kan kee keessatti shamarree daftee siif hubattu yoo argiteetiin jettu jireenya kan kee keessatti shamarree akkasii yoo si qunnamteetiin jettu jabeessi gadi hin dhiisin. Maaliif jennaan si barbaachisti jireenya keetiif si jechuu barbaada. Ishii inni lammaffaan kan ofii isiitii ofiin boontu. Kana wajjin immoo yeroo baay'ee shamarreen uffata adda addaa faashinii adda addaa hordofuu guddatti jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo isiin kana raawwattutti immoo yeroo isiin faashinii hordofuu ofii isiitii ofiin taane jechuudha. Kan ofii isiitiin ofiin boontu qofa osoo hin taane haala qabduun akkaataa jirtuun ofiin boontu osoo hin taane ni jirti haala biraa kan agarsiistu jechuudha. Ofii isii maannatii isii gadi lakkistee maannatii eenyummaa nama biraa jechuudha. Eenyummaa nama biraa kan fudhachuuf deemtu. Eenyummaa nama biraa yoo isin jedhu mootu haala uffannaa isiitiinis ta'ee wanta isii hin dandeenye yookaan hin mootu waan isin hin madaalle huyii kan yeroo baay'ee jireenya isii wanta balleessu raawwachuudhaaf kan deemtu siif hin taatu waan ta'eef jedheef shamarreen akkasii baay'inaan ni argamti jechuudha. Kanaafuyyuu akka tasaa shamarree jechuudha kan ofii isiitii of taatu yoo argiteessan jette akkasin tarre yeroo baay'ee ni shawwadamna jechuudha uffata akkanumatti ilaalleetumaan wanti nutti bareede mara jechuudha. Kanaafuyyuu shamarree amala akkasiin irraa argita jechuudha. Kamtu itti bareedame isiin tun jireenya akkamii keessa jiraachuu feeti nama akkamiiti ofiin boonti moo of taati moo akkam kan jedhu atuyyuu yoo ilaaltee sin jette irraa hubachuu ni dandeetta jechuudha. Jireenyuma kan kee kan boruutiifuyyuu shamarree waan isii mara qayyartee eenyummaa biraa uffatte osoo hin taane kan ofii isiitiin ofiin boontu kan argattee jettu taatuyyuu eenyummaa isiitiin kan boontu argatte isin si barbaachisti jireenya kan keetiif. Kanaafuu jabeessi qabaa sin jechuu barbaada. Inni sadaffaan dubartii dhugaa. Dubartii dhugaa yoo jennu himmootuyyuu kan yaada isii sin dhoksine bifa isiis kan sin dhoksine jechuudha. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti ni jira. Keessattuu warri onlaayinii irraan wal barattanii miidiyaa adda addaatirraa wal barattan jechuudha. Kanaafuyyuu dubartii dhugaa yoo sin jedhu mootuyyuu kan waan mara yookaan eenyummaa isii wantuma ta'e kamiyyuu kan dhugaa siif gootu mannetii isii kan dhugaa kan sin dhoksine kan dhugaa sitti dubbattudha jechuudha. Bifa isii kan dhoksine keessattuu bifa isii shamarree baay'ee taate yeroo dheeraadhaaf
ofii isiitii of dhossitu ni jirti jechuudha. Bakka bifa isii kan dhossitu yoo isin jedhu isiniif gala jechuudha. Maaliif shamarreen bifa ofii dhossiteetti ni jettu inumaayyuu hin taatu jechuudha. Maaliif jennaan akka waan namaaf hin taane wayitti waan isiin ofaa saabduu fi bifa isii malki isii yeroo baay'ee bakki tokkoon yoo ta'e isin jedhe waa sanii dhossuu yaadu bakka wanti adda addaa jira mitiiree kan dhugaa hin dubbanne jechuudha. Kanaafuu dubartii dhugaa kan yaada isii sin dhossine kan bifa isii sin hin dhossine waan onnee isiitirraa kan dhufe jechuudha. Haasaas ta'ee wantuma ka'e kamiyyuu kan dhugaa sitti dubbattudha jechuudha. Bifa isiis kan dhossine yoo argatte sana jette hin dhiisin. Jireenya kan keetiif si barbaachisti waan ta'eetiin jedheef sin jechuu barbaada. Inni arfaffaan dadhabina kee wajjin kan sin jaalattu. Dadhabina kan kee wajjin si jaalattu. Dakkamaa goonni kan kee haala dadhabaa kan kee karamiin akka ati dadhabaa taate jechuudha. Dadhabina kan kee wajjin shamarri si jaalattu yoo argatte sin jette hin dhiisin. Gonkumayyuu si barbaachisti jireenya kan kee keessatti. Maaliif jennaan shamarreen dadhabina kan kee wajjin si jaalattu yeroo baay'ee argamu waan hin dandeenyeef jechuudha. Haala kan kee wanta ati qabdu jaalattee kara dadhabaa kan keetii fi haala dubbannaa irratti ta'uu danda'a. Kara dadhabaa kan kee haala jireenya kan kee keessatti waa baay'ee wanti nama mudatu jira. Waa sanii mara dandamachuu kan dandeettu yookaan himootiyyuu kan siif yaaddu sin jechuu barbaada. Dadhabina kan kee walii qabatti dandeettii dadhabina kan keessanis kara kan keessanis irraa qoodama jettee jireenya kan kee kan filattee argattee jette hin dhiisin. Maaliif jennaan dadhabina kan kee kan si wajjin qoodamtu argattee jire. Kanaafuyyuu kara dadhabaa kan kee kan siif jaalattu yoo argite shamarreen akkasiin hin tarre qabaa jabeessi sin jechuu barbaada. Inni shanaffaan kan dubbattu yeroo baay'ee yeroo wanti ho'iitu nu mudatee jiru cal'isuu guddanna jechuudha. Jira dubartiin yeroo baay'ee cal'iseetu maanii bakka yeroo baay'ee cal'isiitiin dabarsitu jechuudha. Maal taate zeem maaltu si mudate zeem salkiidhaalleen hello duraan sitti haasofte yeroo maali akkam nagaa oolte nagaa hojiin akkam nagaa fayyaa keetii nagaa. Ofii waan mudatee jira barsiitti himtu addaan baastee ifa siif goote biraa si gabbaate waan taatu wallaalta jireenya kan kee keessatti maal ta'itti wantuma ta'e kamiyyuu osoo taateetiin jettee irraa hubachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuyyuu ati mootuyyuu dubartii haasofitu siif wayya jechuudha. Yeroo baay'ee kan cal'istu osoo hin taane tan haasoftu filachuu qabaatta. Kan badus si dhorsitu kan tolus si dhorsitu sirraa fagaattus si dhorsitu karuma ta'e kamittuu jechuudha. Shamarreen hin dubbanne akka yeroo baay'ee waa si dhorsitu hin dagatin jechuudha. Shamarreen dubbattee jireenya wal jijjiirtuun hin mootuyyuu ka shamarreen dubbattu immoo waa baay'ee wajjin jijjiiruu jireenya keessan keessatti waan dandeettanii fi kanaafuyyuu shamarree dubbattu siif wayya. Kan cal'isturraa yeroo aartis jechuudha. Yeroo aartis kan maal taatee bakka aarii isiisan cal'isuu osoo hin taane loltes yoo baafatte haa baafattu jechuudha. Haa dubbattu bakka. Yeroo baay'ee nama dubbatu akka badaatti laalla jechuudha. Nuti badooma hin qabu jechuudha. Dubbattee baafachuun isii sun baay'ee gaariidha. Maaliif yeroo daqiiqa san keessatti malee daqiiqa muraasa booda nagaa taatee nagaa hojjaa osoo dandeettan garuu kan cal'isu sun baafattee sin dubbattee sun dubbattu cal'istee sin cal'istu. Sammuu kan kee aamroo kan kee si cinqiti jechuudha. Kanaafuyyuu shamarree haasoftu atu akkanatti ilaalte ni beekta jechuudha. Kanaafuu shamarree haasoftee jireenya isii yookaan himootiyyuu haala isii irraa ilaalte akkanatti akkuma jedhamu biddeena nama quubsu eelirratti beekan hin jenneere sitti beeksiste waan ta'eef shamarree amala akkana qabdu gonkumaa akkasin tarree sin jechuu barbaada. Inni jahaffaan kan hin hinaafne. Bakkee tana buggeen nummuutuyyuu kan hin hinaafne wazza nummuutuyyuu kan hin hinaafne. Fakkeenyaaf ni jira. Ati dalagaa kan kee kan daladdu kan nama walitti si fidu ta'uu danda'a. Silkii kan kee yeroo baay'eedhaaf dalagaan kan kee wanta silkiidhaan sirrisiisu ta'uu danda'a. Sirra bilbiltee
akkuma tasaa osoo jette biizi yoo jedheen gaafsan qawwixii wala bu'a jechuudha. Maaliif waan biizi ta'ee qofaaf. Yeroo mana galteetiin jette silkiidhaan wanti kan kee yookaan dalagaan kan kee kan sirreeffamu kan ati silkiidhaan haasoftee yookaan dalagaan sun kan shamarran fa'a walitti si fidu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkasitti yeroo mara jireenyi kan kee kan nama walitti si fidu yoo ta'e isin immoo kan hinaaftu yoo ta'eetiin jedha jireenyi keessan macarashaa deemee dhuma isaati irratti in kufa jechuudha. Dhaabbachuu hin danda'u. Namni utubaa ta'uuf waan hin jirreef jechuudha. Kufuun isaa hin oolu. Kanaafuu kan hin hinaafne amala ishee wanta isoo ta'e jettu kan siif hubattu. Akkuma dura jedhe kan siif hubattu maaliif wanta ati raawwattu maraayyuu jechuudha. Kan si amantu amanamummaa yoo sirra kan kaayyattu jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran waan hin amanamanii dhugaa dubbachuudhaaf dhiira tokko jaalatanii amanamuuf baay'ee kabbaadii miti jechuudha. Garuu dhiirotaa fi amanamummaan baay'ee isinitti kabbada isin hin moottu jechuudha. Kanaafuu hangas maras shamarran bakkee kanatti dhiphina qaban yookaan immoo amanamummaa hin qaban jedhee hin hassaabu jechuudha. Kanaafuu shamarran hin hinaafne jireenya kan kee irratti kan namaan walitti si fidus ta'e kamuyyuu kan siif hubachuu dandeettu yoo argatte jette hin dhiisin si barbaachiste jireenya kan kee keessatti akkas isin jechuu barbaada. Asumarratti dhuma qophiin kan kun ishee asumaan immoo tuyyuu like gochuu hin dagatina isin jedha. Kanaafiyyuu jabeessadha shamarran amala akkanaa qabdu isin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti ciao.